Ayyee si waraana mootummaatii dheengadda booji'amtanii jechuudha. Kanaafi isin humna addaati moo makkalaakaadha? Maqaan keessan eenyu godina kamii? Akkuma amma isiniin jedhe humna addaati moo makkalaakaa isin? Na himime maqaa kee ol kaasii sagalee ol kaasii nuyi. Maqaan kiyya Guyyuu Buleedhama. Kan dhufeef godina Booranaarra. Na kan keessa jiraadhu makkalaakaa Saraawitiidha. Kan duraan ammoo Tigraay keessa ture. Tigraay irraa booji'amee dhufe. Achii dhufee booda karaa Affaarii kan nu fidan Affaarraa ammoo makiinaan sanqallee kan nu fidan jechuudha. Na gaafas immoo shanii balleessuuf shanii balleessati qabaa fidaa nuun jedhan. Ergamnoon kenna jechuudha. Inni eegas dhumneen booda gaafa lolaa kan lollee eeguma akkam dirree cinnii kana seennee gaafa lolaa lola kun ka'ee jalqaba dhaame eegin dhaameen booda nagatanii na bira deeman jechuudha. Warri kaleessa waliin lolaa turu waliin nyaachaa turu kan jechuudha. Inni maaliif kun hin tokko nu ilmaan Oromoodha. Ka waliin jeesullee ilmaan Oromoodha. Kaachi dhaabbatee dhukaasullee ilmaan Oromoodha. Inni baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu wanni dabarsuu barbaadu waan fuuldurallee lamni keenya fi ijoollee keenya akka waan kanatti hin hirman irraa barumsaa gochuu qabna jechuudha. Ayyee isin kan booji'amtan dirreen cinniitti jechuudha. Ayyee maqaan kee eenyu sagalee ol kaasii? Egaa waraadhanii wajjin Booranaa aanaa dirree irra dhufe. Akkasumas kan inni leenjii kumaandoodhaan humna addaa kumaandoodhaan achi G3 leenjii aanaa dirreen cinnii dhufe jechuudha. Dirqamaan baanee qabaanee hin dhukkubee gaddeebee odoo dhukaasiin baay'inu ciisee jechuudha dhibame nam jalaafee deemuu dadhabee hin ciisee dhukaasiin baay'ee uummatii na marsee halkan irraa bulee ganame ka'ee jechuudha. Bosonum keessa bulteeti? Ganame ka'ee miseensa argannaan dhufee seenee jechuudha. Bosona keessa bultee guyyaa lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo si qabe? Dhufee seenee jechuudha. Akkasii wanni ta'ee jechuudha. Wanni kunniin wallaalu qara wallaalchumaa nu tolchee jechuudha. Ayyee maqaan kee eenyusi? Maqaan koo Kabbee Oddoon jedhama. Ayyee godina kam? Godina Gujii Baharraan dhufe. Ayyee. Makkalaakayaadha wajjin kun. Ayyee. Makkalaakayaadha kanaan dura Tigraay turre. Tigraay lolaa turre. Achirrattis hin booji'amne. ከመጡም በኋላም እዛ አካባቢ ያሉ ሚሊሻና ወረዳ አመራሮች ምንም አይነት ሸኔ አቅም የለውም፣ ሄዳችሁ በእጅ ትይዛላችሁ፣ እኛ ህዝቡን ይሰብስበን የማሳመን ስራ እንሰራለን ብለውን ወደዚህ መጣን ማለት ነው። ወደዚህ ከመጣን በኋላ ደግሞ እናንተ እጅ ነው ያለነው። አየህ አንተስ? ስሜ ዘሩን ሽመልስ ይባላለሁ። የትውልድ ቦታ ሲዳማ ክልል ይርጋለም ከተማ ውስጥ ነው ማለት ነው። እና መጀመሪያ ትግራይ ነበረን። ከትግራይ ደግሞ ወደ ቡሬ የሚባል ቦታ ቆየን። ከዚህ ደግሞ ረኛ ለብሰት በተሳቢ መኪና ወደዚህ መተናል ማለት ነው። ከዛ ስንቀለ ላይ መሳሪያ ተሰጥቶን እንደገና ደግሞ እንጭሌ ወራ እንጭሌ የሚባል ቦታ እዛ ቆይታ ካረግን በኋላ ማዶ ቀበሌ ላይ ያኔ አለ እነሱም መሳሪያ ያላቸውም ጥይት ነው ያላቸውም 40 ወይ 20 ጥይት ነው የሚይዙት። ስለዚህ እነሱ ካቢኔዎችና ልዩ ኃይል ጋር ነው ወይ ምንሻ ጋር ሆነን እነሱን በእጅ እንይዛለን። ከዛ በኋላ ህዝቡን ሰብስበን እዛ ቦታ ሰላም እናመጣለን ብሎን ይዞ መጡን ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ አሁን ያለውን ድረስ እናንተ ጋር ነው ያለነው። አሁንም በፊት ሲወራ ነበረ እንደዚህ ሸኔ ከያዘ ሌላ ነገር ያደርግላቸዋል እየተባለ ነበረ ማለት ነው። አሁን እናንተ ጋር ከመጠን በላይ እየበላን ነው እየጠጣን ነው በሰላም እየኖረ ነው ማለት ነው። እና በጣም ነው የምናመሰግነው ብሎ ሐሳብ አለኝ ማለት ነው። እሺ